nagaan waaqayyo gooftaa isiniif haa ta'u bakkuma teessanii kan televiziyoona Logos daawwachaa jirtan hundumti keessan araarriif nagaan waaqayyo gooftaa isiniif haa baay'atu. Har'a sagalee waaqayyo barumsa torbee darbe jalqabee waa'ee balbala banamaa isa kutaa lammaffaa itti fufna. Torban darban sagalee waaqayyo mul'ata Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 8 irraa kaafnee waaqayyo balbala cufamaa hin banaa. Haalota rakkisaaf ulfaataa keessa yoo jiraatte iyyuu waaqayyo balbala isaa banee haalowwan ati keessa jirtu sana hundumaa keessaa gara eebba keetti si baasaa. Warri si dhiibanis gara kakuu keetti gara yaada waaqayyootti si buutanii si biraa deebi'u malee si balleessanii yookaan qilee si buusanii si biraa hin deebi'an. Harka waaqayyoo biraan si ga'u kakuu kee biraan si ga'u kan jedhu dubbii waaqayyoo keessaa dubbifannee ture. Har'as kutaa lammaffaasaa waaqayyo har'as balbala cufame hin bana. Har'as waaqayyo balbala hin bana. Banaa balbala banamaa waaqayyo fuula kee dura hin kaa'a. Balbala banamaa ittiin jireenya kee geggeessu waaqayyo. Balbala banamaa ittiin mul'ata kee geggeessu waaqayyo. Balbala banamaa ittiin gaa'ila kee geggeessu. Balbala banamaa ittiin biyya kee geggeessu. Balbala banamaa ittiin hoggansa kee geggeessu waaqayyo sii bana. Sagalee waaqayyo irraa kutaa macaafa qulqulluu keessaa iddoo sagaleen kun itti caafamee jiru dubbifannee waaqayyoon hin galateeffannaa. Egaa sagaleen kun callifamee dubbifama yookaan callifamee caafame miti. Jireenya keenya keessatti waan hojjetu qaba. Bultoo keenya keessatti waan hojjetu qaba. Jireenya keenya keessatti, akeeka keenya keessatti, hojii keenya keessatti sagalee waaqayyoo caafata lubbuu qabu waan ta'eef waan hojjetee darbu qaba. Callisamee akkasumatti qilleensarra dubbatama miti. Waaqayyo sagalee kanaan seenaa jijjiiruu qaba. Waaqayyo sagalee kanaan seenaa hojjetu qabas. Kanaaf amantiidhaan fudhadhu. Kanaaf amani jireenya kee ittiin of dura siqsisuudhaaf sagalee kana fudhadhu. Waaqayyo sagalee kanaan jireenya koo hin hojjeta. Waaqayyo sagalee kanaan balbala natti cufame naa bana. Waaqayyo sagalee kanaan tarkaanfii tokko of dura na adeemsisa jedhiifi amani. Nama amanuuf waan hundumtuu hin danda'ama. Nama amanuuf waan hundumtuu salphaadha. Kanaaf yeroo sagalee kana dhageessu akka sagaleen kun ergaa jireenya kee jijjiiru ta'etti amantiidhaan fudhadhu. Waaqayyo balbala cufame hin bana. Akka waaqayyo sagalee kana nutti dubbatuuf waaqayyoon kadhanna. Gooftaa bara baraan jiraattu galanniif ulfinni guddaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Dhugumaan ati waaqayyo gooftaan balbala cufamaa balta. Waan namaaf hin danda'amu jedhame waan namaaf hin mijatu humna namaa ol namni hin danda'u kun hin danda'amu jedhame ati waaqayyo gooftaan maca irree waaqummaa keetiin irratti argamte akka ni danda'amu goota. Dhuguma wanti nuuf hin danda'amne siif immoo hin danda'ama. Sababisaa ati waaqayyo gooftaa hundumaa danda'uudha. Kanaaf amma sin kadhadhaa. Ati waaqayyo gooftaa inni sagalee kana dubbatte sagalee kanaa wajjin har'a jireenya namootaa hojjedhu. Oo galanniif ulfinni siif haa ta'u. Ani sin kadhadhaa yaa waaqayyo dubbii kanaan ati waaqayyo gooftaan jireenya keenya haaressi. Dubbii kanaan ati waaqayyo gooftaan of dura nu adeemsisi. Humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoos gooftaadhaan. Ameen. Sagalee waaqayyo kanan dubbisu hojii ergamootaa boqonnaa 12 lakkoofsa 6 haga 11 kan jiru ta'a. Akkana jedha. Edumtii guyyaa itti Heroodis Phexrosin akka qoramuuf dhiyeessuudhaaf jedhee sanatti Phexros fuuncaa lamaan hidhamee loltuu lama gidduu irrafa ture. Eegduun immoo balbala manichaa hidhaa dura dhaabatanii in eegu turan. Kunoo ergamaan gooftichaa Phexros bukkee dhaabatee golli manichaa hidhaa inni keessa ture ifa waaqarraatiin guute. Ergamaan sun cinaacha Phexros rurrukutee dammaqsee dafii ka'ii ittiin jedhe. Achumaan fuuncaan inni ittiin hidhamee harka isaatti bu'e. Ergamichis immoo hidhadhu kophee kees kaadhus jedheen. Phexros ka'ee hidhatee kophee isaas ka'atee ergamichis ammas wayyaa kee uffadhu ana duukaas bu'i ittiin jedhe. Phexrosis manicha hidhaa keessaa ba'ee ergamicha duukaa bu'e.
garuu ergamaan gooftaa kan hojjeteef kun dhugaa itti hin fakkaanne ture. Innoo mul'ata keessa waan jiru se'e. Ergamicha wajjin eegduu warra duraa warra lammaffaa biras darbanii balbalicha sibiilaa isa mandaratti baasu bira ga'an. Balbalichi utuu namni itti hin bu'in isaaniif banan. Isaanis gadi ba'anii karaa tokkorra takka erga adeemanii ergamichis achumaan Phexros biraa sokke jedha. Maqaan Waaqayyo gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Waan ajaa'ibaati. Sagalee kanarratti Waaqayyo danda'ummaa isaa irreen Waaqayyo waan namni hin dandeenye akka danda'u. Waaqayyo waan namaaf ulfaataa ta'e waan namaaf hin danda'amne waan namaaf abjuu fakkaatu akka Waaqayyo hojjechuu danda'u sagalee kanarratti caafame. Egaa akkuma amma waliin dhageenye Phexros mana hidhaa keessa jira. Mana hidhaa keessa jira. Borumtaa isaa immoo qormaatatti dhiyaachuuf jedha. Heroodis fuulduratti dhiyaachuuf jedha. Sana booda murtoo du'aati irratti fudhatama ture. Lafti bariinaan Heroodis Phexrosin du'atti dabarsee kennuudhaaf morma isaarraa muruudhaaf murteessanii qopheessanii jiru. Kanaaf edumti Waaqayyo hin durse. Murtoo Heroodis faa dursee Waaqayyo Phexros bira ga'e. Billaa Heroodis faa dursee Waaqayyo Phexros bira ga'e. Billaa Heroodisin dursee Waaqayyo edena Phexrosin mana hidhaa keessaa butee baase. Hin durse Waaqayyo. Baroota keessatti Waaqayyo ijoollee isaa rakkina isaan adamsu hin dursa Waaqayyo. Du'a isaan adamsitu hin dursa Waaqayyo. Billaa isaan adamsitu hin dursa Waaqayyo. Du'a isaan adamsitu hin dursa Waaqayyo. Edumti kana Waaqayyo Phexrosin dursee mana hidhaa sana keessatti qaqqabe. Harkaaf miilli isaa fuuncaa sibiilaatiin hidhamee loltoota lama gidduu immoo ciisa ture jedha. Loltuu lama gidduu ciisa jedha. Manni hidhaa inni keessa jirus cufaa ture jedha. Manni hidhaa inni keessa jiru immoo marsaa lama qaba. Balbala lama qaba. Kanaaf balbala isa lammaffaa biraas ammas loltuutu jira. Innis cufaadha. Balballi inni sadaffaa isa karra sibiilaa boorrajjiitiin tolfame innis mana hidhichaa mooraa mana hidhaa sana keessaa kan gara magaalaatti nama baasu. Gara mandaraatti kan nama baasu. Mana hidhaa kan hundumaa itti marfame keessa taa'eetii Phexros borumtaa du'a eeggata ture. Waaqayyo inni du'i isan sodaachifne. Waaqayyo inni hidhaan isan sodaachifne. Waaqayyo inni loltuun isan deebifne. Waaqayyo inni balbali sibiila boorrajji isan daangesine. Edumti kana egaa caccabse mana hidhaa sana keessa ol seene Waaqayyo ergamaa isaati. Yeroo inni ol seenu Phexros fuuncaa sibiilaatiin harkaaf miilli isaa hidhamee loltuu lama gidduu ciisa ture. Achitti dhufee utuu loltoonni sun lamaan achi jiranii Phexrosin ka'i jedhee hirribaa kaase. Yeroo inni kophee keessa hidhadhu uffata keessa uffadhu na waliin ka'i jedhe. Achi baasee yeroo balbala mana hidhaa isaa jalqabaa bira ka'an loltoonni lama balbala mana hidhaa sana cina ta'anii eegaa jiru. Achumaan balbalicha banatanii hin kutan. Balbala lammaffaa bira gaafa ka'an ammas balbala lammaffaa bira loltoonni lama balbala cina ta'anii in eegu turan. Ammas balbala lammaffaa sanaas banatanii ba'an. Isa sadaffaa bira gaafa ka'an garuu balballi sadaffaan ofii isaatiin baname jedhama. Maqaa Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u. Balballi sadaffaan kun isa balbala sibiila boorrajjiitiin tolfame isa guddaa. Mooraa mana hidhaa sana hundumaaf kan balbala ta'ee jiru. Isa sana bira akkuma isaan ga'aniin balballi sibiila boorrajjii kun ofuma isaatiin hin baname. Isaanis achi keessaa ba'anii mandaratti gadi ba'an. Achiin booda ergamaa Waaqayyo karaa qabsiisee egaa asiin adeemsa keetti fufuu dandeessa jedhee ofii biraa deebi'e. Waaqayyo kan inni halkan kana Phexrosin mana hidhaa sana keessaa baasuuf dirqamee ergamaa isaa ergeef yoo lafti bari'ee Phexrosin ajjeesuudhaaf Heroodis faa murteessanii jiru. Billaatu qarameefii jira. Murtoo du'aatu qophaa'eefii jira. Yaa'itu waamamee jira. Walga'iitu waamamee jira. Kan Phexrositti du'a murteessu. Warra Phexrosiif irraa morma kutantu qophaa'ee jira. Billaatu qaramee jira. Kanaaf Waaqayyo edumti kana ofii isaatti dursi argame. Yoo Waaqayyo ka'e balballi kam cufee hin danda'u akeeka Waaqayyo.
eenyuyyuu yoo si hidhuuf ka'an balbala waaqayyo cabsee ba'e eenyuyyuutti si deebisuu hin danda'u. Agartanii balbala cufamaa sana hundumaa caccabsanii ba'an. Hin caccabse waaqayyo balbala isa sibiila boorrajii sana hin caccabse waaqayyo. Hidhaa sansalataa fuunca harkaaf miillaan inni ittiin hidhamee jiru hirraare caase waaqayyo gooftaan. Hin bane balbala mana hidhaa keessaa du'a keessaa Phexrosin baase waaqayyo gooftaan. Loltoota isa ajjeesuudhaaf isatti marsanii balbala dura ta'an isa cina ciisan sana gidduudhaa waaqayyo Phexrosin hin baase. Gooftaan Yesuus Kiristoos ijoollee isaaf hin dirmataarras. Indirmateef waaqayyo gooftaan hin baase achi keessaa jedha. Macaafa qulqulluu keessatti kan mana hidhaa keessaa firdii du'aa jalaa ba'e Phexros qofa miti. Hojii ergamootaa boqonnaa 16 lakkoofsa 25 irratti sagalee waaqayyo akkana jedhamee caafamee jira. Boqonnaa 16 lakkoofsa 25 hamma 26 akkana jedha. Gara halkan walakkaatti Phaawulosiif Sillaas waaqayyoon kadhatanii faarfatan. Warri hidhaman immoo isaan hin dhaggeeffatu turan. Dingatas hamma hundee manichaa hidhaa raafamutti socho'i lafaa guddaan ta'e achumaan balbaloonni manicha hidhaa hundinuus banamanii hidhaan warra hidhamanii hundinuus iniikamanii jedha. Gooftaa Yesuus Kiristoosiif galanni haa ta'u. Asittis waaqayyo balbala mana hidhaa hin bane jedha waaqayyo. Hundeen lafaa in urgufamte manni in urgufamte jedha waaqayyo. Hundeen mana hidhaas in urgufamte laftis hin urgufamte hidhaan warra hidhamanis hiikamanii jedha. Phaawulosiif Sillaas mana hidhaa sana keessa jira. Mana hidhaa sana keessatti isaan waaqayyoon kadhatu turan. Hin faarfatan waaqayyoon kadhatan. Kanaaf waaqayyo halkaniin jedha. Kutaan kunis halkan ture. Halkan sanatti waaqayyo hundee magaalaa Filiphisius qabee hirraase jedha waaqayyo gooftaan. Sanaan booda manni hidhaa sun hin babbanaman hidhaan warra hidhamanis hiikamanii jedha. Hidhaati har'a keessa jirtu keessaa waaqayyo sagalee isaatiin siika. Hidhaa gaa'illi kee keessa jiru, hidhaa mul'ati kee keessa jiru, hidhaa karoorri kee keessa jiru, hidhaa jireenyi kee keessa jiru, hidhaa tajaajilli kee keessa jiru, hidhaa waldaan kee keessa jirtu, hidhaa sabi kee keessa jiru, hidhaa biyyi kee keessa jiru kee waaqayyo har'as hin kuta waaqayyo. Hiika hidhaa sana. Mana hidhaa caccabse waaqayyo. Loltoota warra Roomaa caccabsee Phexrosin du'a keessaa baase waaqayyo. Mana hidhaa warra Filiphisius hin caccabse waaqayyo. Phaawulosiif Sillaasiin walaba baase. Waaqayyo ijoollee isaa hurrii baasa. Waaqayyo ijoollee isaa hiika. Balbala akkamii sitti cufame laata? Balbala sibiila boorrajjiitiin kan sitti cufame waaqayyo namani waaqayyo si baasa. Kutaa kana irratti namtichi mana hidhaa eegu akkana jedhee jedha. Phaawulosiif Sillaasiin of ajjeesuuf kee shukkaa isaa luqqifatee jedha. Billaa isaa luqqifatee gaafa inni of diruudhaaf akkanatti hin jedhan. Nuyi addana jirraatii of hin ajjeesin ittiin jedhan. Yoona kana fiigee dhaqee miila Phaawulos irratti kufee gooftolii koo maal godhu? Maal godhu? Maal godhu ree jedhee isaan gaafate. Yeroo kana Phaawulos akkana jedhe gooftaa Yesuus Kiristoositti amanii. Atis hin fayyitaa maatiin kees hin fayyu itti. Hin fayyitaa maatiin kees hin fayyu isin hin fayyitu amanaa Yesuus Kiristoositti. Fayyinni Yesuus Kiristoos bira jira. Nagaan Yesuus Kiristoos bira jira. Boqonnaan Yesuus Kiristoos bira jira. Amanaa isa hidhaa namaa hiiku Yesuus Kiristoositti. Amanaa isa lubbuu namaa fayyisu Yesuus Kiristoositti. Amanaa isa balbala cufaa keessa nama baasu Yesuus Kiristoositti. Yesuus Kiristoos gooftaa jireenyaati. Yesuus Kiristoos gooftaa balbala hidhaa cabsuudha. Yesuus Kiristoos gooftaa arfii du'aa deebisuudha. Amanii hin fayyitaa ittiin jedhan. Har'as yaa obboleessa ko, yaa obboleettii ko, fayyina kan barbaadu, hiikamsa kana kan barbaadu, nagaa kana kan barbaadu, boqonnaa kana kan barbaadu, biyya lafaa keessa oliif gadi kan joortu Yesuus Kiristoositti amanii balballi sitti cufame hin banama. Yesuus Kiristoositti amanii hidhaan ati ittiin hidhamte hin hiikama. Yesuus Kiristoos hiikamsa fidee dhufa.
Yesus Kristos jireenya fidee dhufe. Yesus Kristos boqonnaa fidee dhufe. Hallelujah. Maqaan isaa bara baraan kan eebbifame haa ta'u. Gooftaan Yesus Kristos gooftaa jireenyaati. Gooftaan Yesus Kristos gooftaa boqonnaati. Marfama tarra keessa jirtu kee Waaqayyo balbala cabsee si baasa. Daangaa tarra keessa jirtu keessaa gooftaan Yesus Kristos dhoosee si baasa. Itti amani duwwaa. Amanadhu duwwaa. Fayyinni biyya lafaa waaqarras lafa jalas eenyumaan hin jiru Yesus Kristos malee. Kanaaf Waaqayyo fayyina kanaan har'a mana kee ol seenuu barbaada. Hiikamsa kanaan Waaqayyo mana kee ol seenuu barbaada. Boqonnaa kanaan Waaqayyo mana kee ol seenuu barbaada. Sagalee Waaqayyo fayyinni Yesus Kristos keessa jira siin jedha. Simie fande makake wa motamine jalsa miake bonde atami galani na itisa simie fande makake wa motamine jalsa sinano da chabu sinano garaswe sinano la fake sinano namate sinano da chabu sinano garaswe sinano la fake sinano namate ketike si debi suje jannabe Kakabe, Koma Buddha, Bakatane, Babada, Ulubi, Keti Marmeni, Femgoda, Kati Kesi, Devi Surche, Chanabe, Chalago, Tankatuna, Kakabe, Koma Buddha, Bakatane, Babada, Ulubi, Keti Marmeni, Femgoda, Miake Bode, Atamingalani na itisa, Simie Fade. Makake wa motamine jalsa miake bode atami galani na itisa simie fade makake wa motamine jalsa sinano da chabu sinano garaswe sinano la fake sinano namate sinano da chabu sinano garaswe sinano la sinano namate manni hidhaa hin urgufame hidhaan warra hidhamanis hin hiikame. Maaliin hidhamtee jirta laata? Jireenyi kee maaliin hidhamee jira? Bultoon kee maaliin hidhamee jira? Gaa'illi kee maaliin hidhamee jira? Abjuun kee maaliin hidhamee jira? Kan Phexros fuuncaa sibiilaatiin hidhame. Balbala sibiila boorrajjiitiin hidhame. Loltuu lama gidduutti hidhameen eessatti hidhamtee eegamaa jirta ta'arra. Waaqayyo iddoo sana balbala banee si baasuu qaba. Waraana lama gidduutti hidhamee ciisa ture Phexros. Waaqayyo lafanni hidhamee jiru sanatti balbala bane. Mana hidhaa sana keessas ulfinni Waaqayyo hin guutee jedha. Ifi mana sana keessa hin guutee jedha. Ifa sana garuu Phexros malee warri sun hin argan turan. Waaqayyo akkasitti dukkana sana keessatti ifa ergee mana hidhaa sana keessaa Waaqayyo balbala sana cabsee isa baase. Hidhaa ijaatiin warri si eegan, hidhaa siistemii jalatti warri si eegan, hidhaa seeraa jalatti warri si eegan, seerri ati ittiin hidhamtee jirtu, siistemiin ati ittiin hidhamtee jirtu, to'annaan ati har'a ittiin hidhamtee marfamtee to'atamaa jirtu. Yoo Waaqayyoon amanatte Waaqayyo siistemii sana kutee si baasa. Seera sana cabsee Waaqayyo si baasa. Tooftaa ati ittiin marfamtee to'atamaa jirtu sana keessaa Waaqayyo cabsee si baasa. Amanadhu duwwaa Waaqayyo. Waaqayyo Waaqa cabsee karaa banuudha.
balbala sibiila boorrajii sanaa hin kuteesse waaqayyo. Isaanis achi ba'anii dhaqee Phexros waan ta'e kan hundumaa amantootatti hime. Hin dinqisiifatan. Innis akka nama abjuu keessa tureetti fakkaate malee dhugaatti hin fakkaan. Garuu wanti kun dhugaadhumatti ta'e. Hamma ati abjuudha jettee abjuu sitti fakkaatutti, hamma namoonni waa'ee keef kun dhugaadha moo abjuudha jedhanitti, waaqayyo hamma ati of raajeffattutti waaqayyo waa'ee keetiif waan haaraa hin hojjeta. Hamma ati abjuu taatutti waaqayyo kana hin godha. Daawit akkana jedhe, waaqayyo gaafa warra booji'aman deebisee fide nuyi akka warra abjootanii taane. Abbaan faarsaa Daawit. Waaqayyo gaafa boojuu keenya deebisee nuyi abjuu nutti fakkaate malee dhugaadha yuun seene. Irriba keessa waan jiru abjuu keessa waan jiru nutti fakkaate. Kun dhugaadha moo abjuudha jenne. Hin raajeffanne abjuu taane dhugaa nutti fakkaachuu dide. Sabab isaa waan waaqayyo godhetu hedduun ajaa'ibee. Hamma ati abjuudha moo kun dhugaadha jettutti waaqayyo waa'ee keetiif gadi bu'ee hin mul'ata. Gadi bu'ee lafarratti siif hojjeta waaqayyo. Walga'iyyati gidduutti hidhamtee jirtu keessatti siif hojjeta waaqayyo. Diinotatti gidduutti hidhamtee jirtu keessatti gadi siif bu'a waaqayyo. Waraanatti gidduutti hidhamtee jirtu gidduutti gadi siif bu'a waaqayyo. Oh, hallelujah! Heroodis faa waraana isaanii amanatan. Heroodis faa fuuncaa sibiila isaanii amanatan. Heroodis faa seera ittiin Phexrosiin mormarraa kutan amanatan. Heroodis faa qabeenya isaanii fi deeggarsa uummataa naannoo isaaniitti qaban amanatanii Phexrosiin borumtaa waltajjiitti baasanii gammadaa sirbaa dhiichisanii ajjeesuudhaaf yaa'ii waaman. Yaa'iin isaanii sun garuu akka inni milkoofne godhe waaqayyo. Yaa'iin isaanii sun garuu akka inni fashalaa'u godhe waaqayyo. Warra humna dandeettii qabeenya isaanii, humna isaanii, waraana isaanii, jabina isaanii, michoota isaanii amanatanii sitti duulan afaan isaanii gidduudha si baasa waaqayyo. Arfii isaanii gidduudha si baasa waaqayyo. Amanadhu waaqayyoon. Hin bana waaqayyo balbalatti marfamtee jirtu. Mana hidhaata keessa jirtu, seerati keessatti hidhamtee jirtu kan hin cabsa waaqayyo gooftaan. Sittani maa dhaga'i nama waaqayyo hin caccabsa waaqayyo karra sibiila sana. Hin caccabsa waaqayyo humna waraana sana. Loltoota jajjaboo sana gidduudha waaqayyo butee si baasa. Isaan gidduudha of dhabuuf jirta. Of dhabuuf jirta. Marfama sana keessaa waaqayyo karaa sitti baasa. Gadi bu'ee waaqayyo Phexrosiif gadi si bu'a waaqayyo. Gadi bu'ee waaqayyo Phaawulosiif Siilaasiif mana hidhaa keessatti lafati jirtutti gadi si bu'uuf jira waaqayyo. In argita harka waaqayyo gooftaa kee amani Yesuus Kiristoositti. Maqaan waaqayyo kana eebbifamee haa ta'u. Sagalee waaqayyo keessaa amma sanan dubbisa. Isaayyaas boqonnaa 45 lakkoofsa 1-3. Waaqayyo inni Qiiros moosisee Qiiros saba lafaarraa harka isaa jala akka galfatutti moototas mi'a waraanaa akka hiikkachiisuuf harka isaa mirgaa qabee nan gargaara jedhe. Balbaloonni biyya garaa garaatti geessan isaaf hin banamu. Karrawwan mandarootatti galchanis isatti hin cufaman. Qiiroosin immoo ani si dura adeemee isa ol kee hundumaa gadi nan deebisa. Balbaloota sibiila boorrajjii irraa hojjetaman nan caccabsa. Danqaraa sibiilaas nan urreessa. Ani qabeenyaa iddoo dukkanaa keessa jiru siif nan kenna. Badhaadhummaa iddoo dhokataatti walitti qabamees harka kee keessa nan buusa. Yommus ati ani waaqayyo gooftaa akkan ta'e maqaa keetiinis kanan si waame waaqayyo isa kan Israa'el ta'u koo kanaan hin beekta. Harka isaa mirgaa qabee ani isa nan gargaara jedhe. Waaqayyo akkana jedha. Qiiroosiin harka isaa mirgaa qabee nan gargaara. Lafa ati itti dadhabdetti, karaa ati irratti dadhabde keessatti, muummee ati keessatti marfamte keessatti waaqayyo sitti adeemee harka si qaba. Sitti deemee harka si qaba waaqayyo. Adeemsaaf karaa jalqabdee, kaayyoo keetiif sochii jalqabdee, mul'ata keetiif adeemsa jalqabdee, lafa ati dadhabdee jirtu kanatti sitti deemee waaqayyo harka kee mirgaa si qaba. Qiiroosiin harka isaa mirgaa qabee nan gargaara jedhe waaqayyo.
harka kee qabee waaqayyo si gargaara. Gaaraati itti baa'uu dadhabdee itti arganaa jirtu kan harka kee qabee ol si baasuuf jira waaqayyo. Lagaati ce'uu dadhabde kan sitti deeme harka kee si qabee waaqayyo si ceesisuuf jira. Haalleluuyaa. Amanadhu waaqayyoon. Kana duwwaa miti. Balbaloonni biyya garaa garaatti geessan isaaf ni banamu. Balbaloonni karaa hundumaatti geessan biyya garaa garaatti kan geessan isaaf saaqamu jedhe waaqayyo. Nam banaaf balbala jedhe waaqayyo. Balbala banamaa fuula kee dura jira. Sii bana waaqayyo. Mirgaanis yoo baatu, bitaanis yoo baatu, durattis yoo deemtu, kallattiitti naannoftu hundumaa waaqayyo balbala banee si eega. Balballi waaqayyo sii banama. Balbalas nam banaaf jedhe. Sadaffaa irratti karrawwan mandarootaatti geessan hundumtuu isaaf hin banamu malee itti hin cufamanii jedhe. Karri mandarootaatti geessan, karri gurguddaan magaalaatti ol seensisan, karri gurguddaan biyyatti ol seensisan isaaf ni banamu. Karrawwan hundumtuu isaaf ni banamu malee isatti hin cufaman jedhe. Arfaffaa irratti aan Qiiros dura adeeme jedhe isa ol kee hundumaa gadan deebisaa. Maqaan waaqayyo gooftaa kan eebbifame haa ta'u. Bu'aa ba'iin isaan argatu jechuudha. Isa ol kee hundumaa gadan deebisa. Erga jedhe booda warra kufan immoo olan kaasaa jedhe. Balbaloota sibiila boorrajjii irraa hojjetaman nan caccabsa. Danqaraa sibiilaa diimaas nan urreessa fuula isaa duraan. Nama waaqayyo wajjin jiru milkiidhaan karaa isaa xumura. Nama waaqayyo wajjin jiru injifannoodhaan bara isaa xumura. Waaqayyo egaa nama kanaa wajjin waan jiru balbaloonni kallattii hundumaatti geessan isaaf banamu. Karri isatti cufamu hin jiru. Danqaraa sibiila diimaa nan urreessa. Ani waaqayyo karaa isaa walan qixxeessa jedhe waaqayyo. Jaafaa irratti maal jedhaa? An qabeenyaa iddoo dukkanaa jiru, qabeenyaa iddoo dhokataa jiru, badhaadhummaa iddoo dhokataatti walitti qabames harka nama kanaatti nan kenna. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Waaqayyo egaa nama kanaaf milkiidhaan karaa isaa waan jalqabeef, kakuudhaan isa waan waameef, nama kanaaf waaqayyo qabeenyaadhaanis, milkaa'ummaadhaanis, fiixaan ba'umsaanis, injifannoodhaanis waaqayyo nama kana eebbiseera. Waaqayyo amanadhu ati sarra waaqayyo waan ati hin beenneen si geggeessa waaqayyo. Maannaa dhokataa si nyaachisa waaqayyo. Eebba dhokataatiin gola kee ol seena waaqayyo. Eebba dhokataatiin mana kee ol seenuuf jira waaqayyo. Injifannoo gurguddaadhaan ol seenuuf jira waaqayyo. Utuutii hin dadhabin, utuutii hin dafqin waaqayyo nama siif lolu sii kaasa. Waaqayyo dhokatee sii lola. Waaqayyo mul'atee siif lola. Lola dhokataa kan kee waaqayyotu siif lola. Sii lola waaqayyo. Lafati jirtuttis dhaabatee sii lola waaqayyo. Dirree ati ittiin argamnettis dhaabatee sii lola waaqayyo. Fageenya irrattis dhaabatee sii lola waaqayyo. Dhiyeenya irrattis dhaabatee sii lola waaqayyo. Walga'ii diinota keeti gidduu jirtu, falmaati gidduu jirtu, gidduutti argame waaqayyo sii lola. Lafati gidduutti argamuu hin dandeenye gurmuu diinota kee gidduuttis argame waaqayyo siif lola. Lolichi kan waaqayyooti. Sii bana waaqayyo balbala mo'ichaa. Sii bana waaqayyo balbala kakuu. Sii bana waaqayyo balbala fiixaan ba'umsaa. Kanaaf amani Yesuus Kiristoositti. Boqonnaa 40 Isaayyaasuma kan lakkoofsa 29 ammas dubbiseen gara xumuraatti fideera. Inni warra dadhabaniif humna hin kenna, warra aangoo hin qabneefis jabina hin kenna. Ijoollonni hin dadhabuu hin dhukus, dargaggoonnis gufatanii hin kufu. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan garuu humni isaanii ni aareffama. Akka joobiraas baalleedhaan ol hin ka'u, hin fiigu garuu hin dadhaban, hin adeemu garuu hin mudhukanis jedha. Haalleluuyaa. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Warri waaqayyoon abdiidhaan eeggatan humni isaanii hin aareffaman. Humna isaaniitu aareffaman. Faarsaa 300 lakkoofsa irratti immoo sagalee waaqayyo kana jedha. Waaqayyoon warri abdiidhaan eeggatan barri isaanii hin aareffaman jedha. Barra isaanii waaqayyo haaresse akka dargaggootaa isaan hin godha waaqayyo jedhe. Kutaa kana irratti immoo humni isaanii ni aareffamaa jedha waaqayyo. Warra aangoo hin qabneefis jabina nan kenna jedha. Ijoollonni dadhabanii hin kufu, dargaggoonnis hin mudhuku erga jedhe booda
waaqayyoon abdiidhaan kan eeggatan garuu humni isaanii ni areeffama akka joobiraas ol hin ka'u. Haalleluuyaa. Akka joobiraas oluma ka'u. Hin fiigu hin dadhabanii jedha. Hin adeemu hin mudhukaniis jedha. Galanni waaqayyo gooftaadhaaf haa ta'u. Waaqayyo gooftaan sagalee kanaan jireenya kee haaressuudhaaf. Waaqayyo gooftaan sagalee kanaan jireenya kee hojjechuudhaaf. Waaqayyo gooftaan sagalee kanaan seenaa kee haaressuudhaaf. Waaqayyo gooftaan sagalee kanaan hidhaa ati keessa jirtu kee as hiikuudhaaf sitti dubbata. Sagaleen kun jireenya keetiif ergaadha. Ergaa ati ittiin haareffamtu. Ergaa ati ittiin jireenya kee jijjiirrattu. Ergaa ati ittiin jajjabaattu. Waaqayyo Waaqa hiikamsaati. Obboleessa koo Waaqayyo Waaqa hiikamsaati. Obboleettii koo Waaqayyo Waaqa hiikamsaati. Waaqayyo egaa sagalee kanaan hidhaa biyya keenyaa hin hiika Waaqayyo. Balbala saba keenyatti cufame hin bana Waaqayyo. Marfama biyyi sun keessa jirtu kee hin baasa Waaqayyo. Waraanniif meeshaa waraanaa biyya sana marsee jiru isaan ukkaamsee qabuu hin danda'u. Loltoonni fi jajjaboonni meeshaa waraanaa hidhataniin biyyatti marsanii jiran ukkaamsanii bara baraan qabuu hin danda'an. Waaqayyo hin hiika waldaasaa. Waaqayyo hin hiika sabasaa. Waaqayyo hin hiika ijoolleesaa. Hin bana Waaqayyo balbalatti dheebotte sana. Hin bana Waaqayyo burqaatti dheebotte sana siifidha. Ittii dhuddee boqochuuf jirta. Ittii dhuddee Waaqayyo galateeffachuuf jirta. Maqaan Waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Hiikamsi Waaqayyo biraa sii dhufa. Kanaaf amanadhu sagalee kanarratti Waaqayyo walii wajjin kadhanna. Saayinaa gooftaa galanni fulfinni siif haa ta'u. Yaa hayyuwee Waaqa jiraataadhaati. Isa seenaa jijjiiruudhaati. Isa waan hin jirre keessaa waan jiraataa baasuudhaati. Isa waan hin mul'anne keessaa waan ijaan argamu uumeedhaati. Waaqayyo gooftaa hundumaa danda'u ammas hin kadhadhaa. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosin marfamni nuyi keessa jirru kun har'aa jalqabee nurraa haa unkutaa'u. Daangaa nuyi keessa jirru wal'aansoo jireenyi keenya jala jiru warri mul'ata keenya wal'aansoo qaban warri kakuu keenyaan wal'aansoo qaban warri yaa Waaqayyo abjuu keenyaan wal'aansoo qaban irreessi Waaqayyo gooftaa maccaatti nurraa haa unkutaa'an. Bilisummaan si biraa nuuf haa dhufu. Hurrii ba'uun si biraa haa dhufu. Nagaan si biraa haa dhufu. Waraanni nu marsee jiru. Meeshaan waraana nu marsee jiru. Hidhaan nu ittiin hidhamnee jiru. Humna du'aa ka'u Yesuus Kiristoos nurraa haa ciccitu. Waaqa lafarratti eebbifame galanniif ulfinni siif haa ta'u. Isatti nu jaallate ilma kee Yesuus Kiristoos gooftaadhaan. Ameen. Bayela kaina Aramo mamna sigitu hasawu Bukidun kololan morau Miake bode Matamingalani na itisa Simie fane Makake wa motamine jalisa Miake bode Matamingalani na itisa Simie fane Makake wa motamine jalisa Sinano da chabu'e Sinano garaswe'e Sinano lafaka'e Sinano namata'e Sinano da chabu'e Sinano garaswe'e Sinano lafaka'e Sinano namata'e Sababini negumu, bana korra boka.
naftus kan kogalan konnumu adubona sababini nedubu ganna borra bokayan diserobus itibe kana farami dikamu dolo naftus kan kogalan konnumu narracha mediniko balle sudature senako bayena murtutin raba bichinniko kana ranarba bayena murtutin raba bichinniko kana ranarba narracha mediniko balle sudature senako bayena murtutin raba bichinniko kana ranarba bayena murtutin raba bichinniko kana ranarba aniko kana tishakamo Noti sinkabamo Lotu nagagama bigamo Chidamene kanan bekamo Anito kanati shakamo Wantati noti sinkabamo Lotu nagagama bigamo Chidamene kanan bekamo Adile kagebonera Indune bluburanis jira Warra namina ni vijasa Kalbisa goftasi namisa Warra namina ni vijasa Kalbisa goftasi namisa Adile kagebonera Indune bluburanis jira Warra namina ni vijasa Kalbisa goftasi namisa Warra namina ni vijasa Kalbisa goftasi namisa Anafati Sena warbira kamna Sena bararakina 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 Sagalee kana laayikii nu godha sheerii godha isinis fuula feesbuukii keessanii irratti tiwiiterii keessanii irratti wangeela nu wajjin lallabaa nu barreessaa waaqayyo gooftaan isin haa eebbisu torbe walitti deebinaa nagaadhaan